wantoota ka'uu dhabuu qaama saalaa nutti fiduu danda'an gurguddoo 7 yookaan 8 wal duukaa ilaallaa jechuudha. Namoonni baay'een keessanii ani rakkina akkasiin qaba. Walquunnamtii saalaa gaafan gochuuf jedhu qaamni saalaa koo jabaatee naaf hin dhaabbatu yookaan hin ka'u kan jedhanii namoota hedduudha jechuudha. Kanaaf har'aa maaltu nutti fiduu danda'a? Furmaanni isaa immoo maaliin yookaan akkamittiin immoo yaalamuu danda'a kan jedhu wal duukaa ilaalla jechuudha. Kanaaf hamma dhumaatti nu hordofaan affeerraan keenya. Hagarraatti maatii keenya yoo hin taane subscribe gochuun maatii keenyatti ida'amaa isiniin jenna. Akkasumas mallattoon notificationii tuquutiin viidiyoo nuti yeroo yerootti gadhiisnu akka isin bira ga'u isiniin jenna. Hamma dhumaatti nu duukaa tura. Ka'uu dhabuu qaama saalaa kan jennu yeroo qaamni saalaa dhiiraa tokko sirriitti dhaabbatee jabaatee walquunnamtii saalaaf gahaa yookaan immoo qophaa'aa yoo ta'uu baate inni kun ka'uu dhabuu qaama saalaa jechuu dandeenya jechuudha. Inni kun immoo sababa hedduutiin dhufuu danda'a. Keessumattuu namoota yaangii ta'an yookaan immoo namoota dargaggeessa ta'an irratti dhiirota dargaggeessa ta'an irratti yeroo hedduu kan kana fiduutiin beekamu psychological factoryidha. Kun immoo dhiphina faana wal qabachuu danda'a. Akkasumas immoo sodaa faana wal qabachuu danda'a. Yeroo tokko tokko immoo stress yookaan immoo mukii yookaan mukaa'uu hamaatti faana wal qabachuu danda'a. Akkasumas immoo relationii nu gidduu jiru yookaan haadha manaa fi abbaa manaa faana jiru akkasumas hiriyaa keenya faana jiru relationii yookaan immoo hariiroon jiru yoo boondiinsaa laafaa ta'e yookaan hariiroon jiru laafaa yoo ta'e illee inni kun isa sanaaf nu saaxiluu danda'a jechuudha. Ka'uu dhabuu qaama saalaaf nu saaxiluu danda'a jechuudha. Kanaaf namoonni umriin isaanii dargaggeessa ta'anii irra caalaatti kan isaan hubu rakkoo saayikoolojikaalii faana wal qabatudha jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabna? Dhiphina keenya hir'isuu qabna. Sodaa keenya hir'isuu qabna. Kaleessa eengadda wanti kun waan nu mudateef boris na mudatenne sodaachuu hin qabnu jechuudha. Namoonni tokko tokko maal jedhu yeroo darbee waan sirriittiin performing gooneef yookaan immoo wanti kun na mudatee fi sodaa keessa dhiphina hamaa keessa galuutiin irra deddeebiitiin na mudata yeroo isaan jedhan ni argina jechuudha. Kanaafiyyuu sodaa malee dhiphina malee akkasumas immoo hariiroo keenya cimsachuutiin wanta kana solvi gochuu dandeenya jechuudha. Namoonni wanti kun isin mudatee jiru jechuudha. Inni gara biraan dhukkubadha. Dhukkubatu wanta kanaaf nu saaxiluu danda'a. Ka'uu dhabuu qaama saalaaf. Dhukkuba sukkaaraa. Dhukkubni sukkaaraa immoo jumboo dhiigaa sammuu onnee keenyarraa yookaan ajaja sammuu keenyarraa dhiiga onnee keenyarraa gara qaama saalaa keenyatti geessan waan hubamanii fi dhukkubni sukkaaraa ka'uu dhabuu qaama saalaaf nu saaxiluu danda'a. Akkasumas dhukkubni dhiibbaa dhiigaa ol ka'u yookaan hypertensioniin illee giffiitii yani waamu namoonni tokko tokko inni kun illee dhukkuba kanaaf nu saaxiluu danda'a jechuudha. Inni gara biraanii dhibee kolesterooliiti. Kolesterooliin illee qaama keenya keessa baay'ee yoo ta'e dhukkuba kanaaf nu hubuu danda'a yookaan nu saaxiluu danda'a. Akkasumas ulfaatina garmalee. Ulfaatinni garmalees dhukkuba kanaaf nu saaxiluu danda'a jechuudha. Inni gara biraanii yoo viitaamin D keenya hir'ate, yoo testosteroonii hormooniin keenya hir'ate, warra kana immoo akkamitti baruu dandeenya? Qorannoo gochuutiin beekuu dandeenya jechuudha. Warri kun lamaan illee yoo hir'atanii isaan lamaan keessaa tokko hir'atallee wanta kanaaf nu saaxiluu danda'a jechuudha. Ka'uu dhabuu qaama saalaaf nu saaxiluu danda'a jechuudha. Inni gara biraan hirriba gahaa rafuu dhiisuu akkasumas immoo dhukkuboota narvii faana wal qabatan keessumattuu namoota umuriin isaanii deeme irratti kan dhukkuba Parkinson disease jennee kan waamnu, multiple sclerosis jennee kan waamnu, inni kun dhukkuboota narvii faana wal qabatan illee dhukkuba kanaaf nu saaxiluu danda'u jechuudha. Akkuma isinitti himuuf yaalee ka'uu dhabuu qaama saalaa umurii faana kan inni dhufu jechuudha. Namoonni persentii 40 ta'anii
naannoo umurii waggaa 40tti isaan mudachuu danda'a. Namoonni persentii 70 ta'an immoo naannoo umurii waggaa 70tti isaan mudachuu danda'a jechuudha. Kana jechuun umurii faana kan inni dabalaa deemu jechuudha. Rakkinni kun yookaan dhukkubni kun jechuudha. Kanaaf furmaanni isaa maayinni dhukkuba yoo qabaanne dhukkuba sana treat gochuu. Dhukkubni sukkaaraa yoo jiraate akkasumas immoo dhukkubni dhiibbaa dhiigaa yoo jiraate kolesteroolii yoo jiraate warra kana treat gochuu yookaan yaaluudha. Ni gara biraan immoo yoo ulfaatinni keenya garmalee ta'e ulfaatinni keenya hir'isuu qabna jechuudha. Ni gara biraan immoo yoo testosteroonii fi viitaamin D keenya hir'uudha ta'e yookaan immoo hanqina isaa qabna yoo ta'e isaanillee fudhachuutiin sirreessuun ni danda'ama jechuudha. Inni gara biraanii dhiphina keenya sirriitti akkuma isinitti himu yaala jalqaba irratti dhiphina maneej gochuu qabna, rilaaksii gochuu qabna, sirreessuu qabna. Sodaaf dhiphina irraa firii ta'uu qabna jechuudha. Yeroo baay'ee namoota umuriin isaanii hin deemne irratti akkuma jalqaba isiniif himuu yaalee dhiphachuu fi sodaa keessa galuutiin yeroo baay'ee qaamni saalaa isaanii dhaabbachuu kan hin didu jechuudha. Kanaaf immoo hirriba keenya sirriitti rafuu, ispoortii hojjechuu, sochii qaamaa gochuu, akkasumas immoo wantoonni dhiphina sanaaf nu saaxilan hariiroo dhabuu haadha manaa keenya faana akkasumas immoo hiriyaa keenya faana boondii sirrii hin qabne yoo ta'e isallee sirreessuu qabna. Nyaata keenyallee sirreessuu qabna. Nyaatota pirootinii baay'ee qaban fudhachuu akkasumas immoo faatiin kan itti baay'ate kaarboohayidireetii hedduu kan of keessaa qaban isaanii hir'isuutiin pirootinii nyaata of keessaa qaban nyaachuutiin wantoota kana sirreessuun ni danda'ama jechuudha. Nam tokko sochii qaamaa gochuutiin ulfaatina madaalawaa nyaata madaalawaa qabaachuutiin wantoota kan overcome gochuu danda'a jechuudha. Walumaa galatti namoonni dhibeen kun isin rakkisu keessumattuu yaangii ta'anii dhiphachuu fi sodaa baay'ee keessa galuutiin namoonni dhukkubni kun isin rakkisu. Maali namoonni kun yeroo baay'ee wanta adda isaan godhu yeroo rafanii qaamni saalaa isaanii ni ka'anii dhaabbata. Akkasumas immoo yeroo miira ofiin ofirraa baasuu qabaatan illee qaamni saalaa isaanii ni dhaabbata. Garuu walquunnamtii saalaa dubartii faana gochuuf yeroo isaan qophaa'anii qaamni saalaa isaanii dhaabbachuu dida jechuudha. Warri dhiphinamaaf rakkoo saayikooloojii faana wal qabatu wanta adda isaan godhu wanta kana jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabna ree? Dhiphina sana dhiisuutiin, hariiroo keenya cimsuutiin, boondii keenya cimsuutiin, sochii qaamaa sirriitti gochuutiin wantoota kana sirreessuu dandeenya jechuudha amma danda'ame. Kanarra darbee yoo sirrachuu baatee dooktara bira mana yaalaa deemuutiin mirmaraa yookaan qorannoo tokko taasisuutiin dhukkuba qabnuuf yaala fudhachuutiin akkasumas immoo dhukkuba hin qabne yoo ta'e immoo qorichi wanta kanaaf nu gargaarullee ajaja ogeessaan nuuf kennamuu danda'a jechuudha. Walumaa galatti ka'uu dhabuu qaamni saalaa akka dhukkuba tokkooti. Namoonni tokko akka abaarsaatti, akka seexanaatti, akka digimtiitti, akka waan biraatti yookaan akka saalfiitti admalee akka ta'e tokkotti akkan isaan yaadan jechuudha. Inni kuni akkuma dhukkubni biraa nama rakkisu namoota hedduu rakkisuutiin ni beekama jechuudha. Keessumattuu yaada namoota waggaa naannoo 40 ta'an irratti haga persentii 40 ni mudata jechuun baay'ee koomaniidha jechuudha. Kana jechuun namoota waggaa 40 ta'an 10 keessaa namoota 4 irratti dhukkubni kun yookaan rakkinni kun mul'achuu danda'a jechuudha. Kanaaf wanta ignore godhamu miti. Yaala qabaa tiriitimentii isaa immoo hakiima yookaan dooktara isinitti dhiyoo jiru faana mariisisuutiin dhukkuba nurra jiru tiriit yookaan yaaluutiin akkasumas immoo gorsa tokko fudhachuutiin sirreessuun ni danda'ama jechuudha. Malee abaarsa miti, seexana miti, akkasumas immoo kaalcherii admalees miti jechuudha. Kun jireenya dhala namaa keessatti baay'ee barbaachisaadha. Gaa'ila nama tokko keessatti baay'ee barbaachisaadha. Kanaafiyyuu wantoota kana karaa kana sirreessuu ni dandeenya jechuudha. Hamma dhumaatti waan dhaggeeffattaniif baay'ee galatooma. Waan gaaffii isinitti ta'u koomentii irratti naaf barreessuu hin dagatinaa. Ammas maatii keenyatti yoo hin hidhaamne subscribe gochuun maatii keenyatti hidhaama. Viidiyoo kana like gochuun nu cina dhaabbadhaa isiniin jenna. Galatooma.